Video haalaan barbaachisaa ta'ee fi baay'ee tokko isin qarqaaru tokko qabadhee isin dhufee jira. Video kana keessatti website ajaa'ibaa tokko isinitti agarsiisa. Websitein kun suuraa keessan kan miidiyaalee hawaasa hundarratti fayyadamtan kan adda isiniif baasuu fi suuraawwan sanniin qabatamaan kan isiniif fidudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanti isin beekuu qabdan social media akka TikTok, Facebook, Instagram fi kan kana fakkaatan jechuudha. Social media kamirratti iyyuu suuraa isin fayyadamtan fuula keessan qofa dictate gochuudha yookaan fuula keessan qofa search godhuudhaan website kanaaf suuraa keessan tokko ni filattanii fi ergasii immoo website kamirratti iyyuu ta'uu danda'a. Akkanumallee TikTok irratti ta'uu danda'a, akkanumallee Facebook irratti ta'uu danda'a, Instagram irratti ta'uu danda'a. So miidiyaalee hawaasa kamirratti suuraawwan isin fayyadamtan website isiniif fiduu danda'udha kan isinitti agarsiisu. Guutuu video kana yoo na daawwattan dhaggeeffattoota kan koo hanga ammaatti miidiyaalee hawaasa kamirratti iyyuu suuraawwan isin itti fayyadamtan maal fakkaata kan jedhu ilaaluudhaaf baay'ee tokko isin qarqaara itti fayyadamaadha. Nageenya sin dagane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raappe. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha har'as video haalaan barbaachisaa ta'ee fi baay'ee tokko isin qarqaaru tokko qabadhee isin dhufee jira. Hanga ammaatti social media keessan irratti yookaan miidiyaalee hawaasaa kan website adda addaa miidiyaalee hawaasaa kan akka Facebook, Instagram fi kan kana fakkaatan irratti suuraawwan isin fayyadamtan website isiniif fiduu danda'u tokko qabadhee isin dhufee jira. Hanga dhuma video kanaatti na faana tura. Warroonni hanga ammaatti gara YouTube channel kanaatti dhufin subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaa video kanallee like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabuu hin dakkatinadha. Amma gara barnootichaatti. Duraan dursitanii browser kamittuu fayyadamaadha. An Google Chrome itti isinitti agarsiisa. Isin browser barbaadan keessa seenaa. Ergasii immoo bakka search bar kanarratti maqaa website kana screen irratti isiniif barreessee jira. Haala saniin barreessitanii PIMIC jettanii barreessitan. Akka screen irratti isiniif barreesse kana osoo hin dogongoriin barreessitanii jechuudha. Ergasii PIMIC kan jedhu kanarratti click gootan. Egaa wantoota asirratti isiniif dhufan irraa isa jalqabaa PIMIC kan jedhu kan bifa kanaan barreeffamni jira. Barreeffamu kanarratti click gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wantoota baay'eedhaaf isin fayyada. Garuu websitein kun isin itti fayyada. Bloogii adda addaa news ilaaluu yoo barbaadan wantoota adda addaa asirra search gochuu ni dandeessanii. Dabalataan immoo wantoota face keessanii yookaan fuula keessan qofa detect gochuudhaan websitein kun miidiyaalee hawaasaa kamirratti suuraa akkamii akka fayyadamtan akka post gootan published akkaataa ittiin gootan sirriitti isinitti agarsiisa. Mee fakkeenyaaf suuraa kan koo tokko search godhee yookaan suuraa kan koo tokko fayyadamee miidiyaalee hawaasaa irratti immoo aanniif suuraa akkam akka itti fayyadame websitein kun guutumaan guutuutti natti agarsiisa. So wajjin ilaalla. Akkuma asirratti argattan face search engine isiniin jedha. Fuula keessan search gochuudhaan wantoota suuraawwan isin social media akka TikTok social media wanta jedhamu hundarratti fi website irratti fayyadamtan guutumaan guutuutti isinii fida. So wantoota isinii dhufan keessaa as dakara dhufuudhaan bakka kaameraan jirtu kanarratti click gochuudhaan kaameraa direct kaameraadhaan suuraa keessan fudhachuu dandeessan direct jechuudha. An already upload photo kan jedhu kanarratti click gochuudhaan gallery keessaa suuraa kan koo tokko fudhadhaa. Ergasii fuula kan koo detect gochuudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti suuraawwan an fayyadame akkaataa itti websitein kun adda naa baasuu danda'u isinitti agarsiisa. Upload a photo kan jedhu kanarratti click gootan. Ergasii immoo permission isin gaafata allow jettan. Ergasii gara gaalaariitti isin fudhata. Already gaalaarii keessan keessaa suuraa tokko ni filattaniif jechuudha. Warroonni direct ka'uu barbaadan kaameraadhaan ka'uu ni dandeessanii suuraa tokko na filadhaaf. Akkuma asirratti argattan process gochuu irratti argama. Hanga dhibbaatti hanga laakkaa'utti ni eegdan jechuudha. Process godhaa jira. Already process godhee fuula kan koo argatee jira. Akkuma asirratti argattan dictate godhee jira. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo asirratti wantoota kana walii galtee ni uumtanii wantoota saanduqa kanneen sadiin keessatti right gootan. Sababni isaas walii galtee uumuun dirqama keessa waan ta'eef. Ergasii start search kan jedhu jira. Start search kan jedhu kanarratti click gochuudhaan search gootan. Suuraawwan kanaan dura isin social media irratti fayyadamtan fuula keessan qofa detect gochuudhaan website kun isiniif fida jechuudha. Akkuma asirratti argattan search gochuu irratti argama. Hanga dhibbaatti ni laakkaa ni eegdan jechuudha. Akkuma asirratti argattan result hundayyuu fidee jira. Akkuma asirratti argattan suuraawwan an kanaan dura social media irratti fayyadame isa kana kan TikTok irratti fayyadame akkuma asirratti argattan haala kanaan jechuudha detect gochuudhaan suuraawwan kanaan dura social media irratti fayyadame naaf fidee jira jechuudha. So isinis bifa kanaan miidiyaalee hawaasaa keessan irratti kan fayyadamtan baay'inaan ta'uu danda'a. Kan koo fakkeenyaaf inni kun kan TikTok irratti fayyadame. So isin baay'inaan miidiyaalee hawaasaa irratti suuraawwan isin fayyadamtan hundayyuu search gochuudhaan isiniif fidaa jechuudha. Haala kanaan suuraawwan keessan kanaan dura social media irratti fayyadamtan haala kanaan argachuu ni dandeessanii itti fayyadamaadha. Barnoota irraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana like share gochuu hin irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.